jiraattonni Godina Buunnoo Beddellee Deeggarsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif qaban hiriira bahuun ibsatanii jiru. Hiriira magaalaa Finfinneetti namoota balaa boombii miidhamaniifis deeggarsa dhiigaa arjoomanii jiru. Wandimmaa keenya Saffaamoo bal'inaan isinitti hima. jiraattonni magaalaa Beddellee fi aanaalee Godina Buunnoo Beddellee garaa irraa dhufan sadarkaa godinaatti magaalaa Beddellee irratti hiriira deeggarsaa ba'uun deeggarsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif qaban ibsaniiru. Anamma ilmeen koo waggaa 67 mataa koo gadi cabsataan ture erga waggaa 50 qabsaa Oromoon tureen garafamaan ture qabalee keessatti eessatti lafa naqutti mataa gadi deeffataan ture garuu mataa kootu hin cabsin lama magarsaa dhufee boolla keessaa rubaasee Dr. Abiy beekaan immoo dafee dhufee isa duukaa hin deemna hin deeggarra. Tokkummaa amma dhufaa jiru jaalala amma Dr. Abiy jaalleewwan isaa waliin ta'ee nutti agarsiisaa jiru kana deeggarree jabaadhu jechuuniif jenna. Dr. Abiy Ahmed geggeessaa tokkummaati. Dr. Abiy Ahmed waliin ta'uun jijjiirama akka biyyaatti mul'ataa jiru itti fufsiisna jedhaniiru. Nama guyyaa 82 gidduutti jijjiirama addaa fidee uummata Itoophiyaaf miti uummata addunyaaf nama dinqisiifatamaa jirudha. Kanaaf ani Dr. Abiy kan hin jedhu caalaa nan jaalladhaan. Hirmaattotni hiriira deeggarsaas namoota addabaabaayii masqalaa magaalaa Finfinneetti balaa boombiitiin miidhamaniif dhiiga arjoomaniiru. Dhiiga dhangala'e sana jaraaf bakka buusuudhaaf jechaadha. Amma kana miti dabalees kan kennan booddee dhumattu jechaadha. Qaamolee balaa boombii qaqqabsiisanis ni balaaleffanna jedhaniiru. Namoonni gocha kana irratti hundaa'anii kana uuman kun to'atamanii to'annoo jala ooluu qabu. Istaadiyoomii magaalaa Beddelleetti argamuun hirmaattota hiriirichaatiif haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Beddellee obbo Dabalaa Yaadataa Dr. Abiy Ahmed geggeessaa uummata Itoophiyaa tokkummeessaa ida'aa jirudha jedhaniiru. Guyyaan kaleessaa ida'amuurra hirrifamuu, haammachuurra hamachuu, jaallachuurra jibba, hiikamuurra hidhamuu, nagaa buusuurra waraanuu, ijaaruurra diiguu, lubbuu oolchuurra ajjeesuu, alaagalchuurra aryachuu, fudhachuurra farrajuu, hirruu guutuurra saamuu, haqeessuurra fakkeessuu keessummeessaa tureera. Bulchaan godinichaa obbo Shaafii Hussein gama isaaniitiin uummatni godinichaa sabaan, amantaan, siyaasaan osoo waliin qoodiin tokkummaa isaa cimsuun Dr. Abiyyiin cina hiriiruu qaba jedhaniiru. Toorri muummichi ministeeraa qabatanii tarkaanfachaa jiran mo'ataa waan ta'eef ummanni godina keenyaas isaanii wajjin akka jiru agarsiisuuf hiriira deeggarsaa fi beekamtii kennuuf ba'ame kanaan mirkaneessuun danda'amee jira.